يا جماعة أكما فيديو أبدي تو كرتي أركيتا يوجراته فراشة كنجر يوركيتا نيوم قشان يلدوك بالبلا وبليتي بمانو فيديو أبدي رتي يوركيتا نيتو تي نمودا شنن جان تو كجرا إسان كيسا إبراهيم واندين أما مقام دوفني دبنا مالك أفرا كنين دوفي أكا دوفين دلقا برباچا كنين دوفي قويا مجل كبا دوفي بو إمكينا كيسا قويو مجل كبا دوفي imimmaan gadi yayyaasee boo'ee akkamittiin jiraadha akkamin ta'a jedhee kan inni boo'u jalqabe guyyaama jalqaba dhufedha. Isarraa kan hafe Asaanaa fi Taarikuun Yaaqoobiin ani ijumaan isilumayyuu beekuun hin arginesi Asaanaaf Taarikuun mishinar naachoo mishiinaroota sini galeera isaan dura immoo namni wahii dhufee abdiimaaf jecha dhufe abdiima basaasuudhaaf jecha jechuudha ergamee taa'umsaaf ka'umsa abdii kan hordofaa ture jira. taa'umsaaf ka'umsa isaa bakka inni jiru oddoo inni gale maal akka inni hojjetu maal akka inni nyaatu maal akka inni dubbatu kan viidiyoo qabatee wajjin deemaa ture jira bilbila banatee viidiyoo abdii raggaasaatiin jechuudha basaasuudhaaf nu irratti barreerra kana hunda waan ignoor gooneef qabna waan ignoor goonee ijoollee kana ofirraa achi qabneef qabna maaliif jennaan nu waan beeknu qabnaaf akkana goone taarikuun abbaan irratti shahaadaa qabatellee beeku naa bilbilee shahaadaan qabadhee akkana jiraachuun barbaada akkana naan jireenya bara baraa argatta islaamummaatti dhuftee malee jireenya biyya lafaa kanaa miti rakkachuun malta akkana jennee waliin dubbannee akkuma akkasaatti finnee ijoollee bira gashine inni ijoollee wallaahi kunoo Mustafaan taa'ee nu ilaala yeroo meeshaa binnullee akka inni goggodhatu waan biraati meeshaa mana keessaa firaashii waan adda addaa binnu isa kana nu bitaa isa kana samichooti qabu birdilibsiis akkasii firaashiis akkasii isa kana saanii isa kana maankiyaas akkana wallaahi hatta amma maaxilayaa shaayetti waan orjinaala waan akkanaa sagatii guddaa akkanaa akkuma inni goggodhatu waan biraa ture hin bulle guyyaa masana galgala isaa dhalaa wajjin qabame hin bulle halkanuma jalqabaati bara halkanuma wal argine dhalaa wajjin qabame guyyaa guutuu dhalaa wajjin qulfii fudhatee tarii manuma keessa yoo wajjin ooleen shakkaa Mustafaa qulfii jalaa fudhatee bade Mustafaa jala mana kireessineef sana jechuudha jalaa fudhatee bade gooftaa koo adaraa kee gooftaa koo haadhoo koo maaloo qulfii fidii kottu haadhoo koo dhaabannee jirrannee sossobnee yeroo inni qulfii fiduu qulfii harkaa fuudheen qaxxa didee amma jedhee maal irra nu biraa bulee atte di David saya fatti bilbil putin jere isaan halka esa demani alam banki turadin talabat alam banki tikamamani alam banki furida furade demi ajaib rabbi subhanallah guyyaa majal qabati bar guyyaa majal qabaa mana kireessine fi qulfi fudhatee bade akkanatti dhalaa ari'ee gurbaan kee shamara susukkuumee ka charchii keessatti wal susukkuumuu wal dhungachuu baran kana asis fudhatee dhufe paastariin koo ante paastarii dabar farfata akkanatti islaamummaa keessallee akkanuma jira see dhufe gaafa kana dhabu qalbiin isa cabee hin gaddee mar'ummaan tusa furdate mar'ummaan qallaa furdate furdaan qallate akkanatti walii gartee jechuudha gurbaan kun silumaan mishiinarii akka ta'e maaruuf beekamaadha maaliif jennaan haasaa manni halkan jalqabaa dhufee maabraatuu fi Mustafaa bira bulee haasaanni haasaa bulee haasaa hin taane ture jechuudha. Anganamumaan ol ka'ee namoota gurguddaa waan madheen Ustaaz Farhaan faas ustaazota gurguddaa beeksisee gurbaa kana ignooriin godha ijoollee biraati jedhee ustaazotatti himeen nan waan madhee of bira kaa'ee kana goonee dhalaa wajjin kana jenne ati edda galgala jarroo birriin qaban fakkaata akkanumatti mana kiraayii wahii nuu fuudhaniituma akkanatti nu jiraachisaa jiru malee annan deebi'aa annan dhufa abbo jarittiin birriin qabdu jedhee ramoon jenne Mustafaa bilbilaan jedhee haaseera bar nu beeknaa kanaaf ofirraa ignoor goone kufrii itti hakamuu dhiisneetu ofumarraa achi qabneetu zimmannee ilaalle ijoolleen garuu Dr. Jamiila dhala intala sana kan akka intala sana ijoollee kana mataara nu baasan jiru mana banattee teesseetu ol galchitee ustaazonni hin ari'an ijoollee kana akkana rabbiin hin sodaatanii ani kana booda daawaan godhu nama hin sallamsiisu itti bar subhanallah anna mana sallamsiisu yaa ijoollee shamara muslimaa kana wallahi miskiinotuma bar subhanallah idduuta kana dhibdi mana banattee teessee kunoo sayyaan faariyanii abdiin ragaasaa fa viidiyoo waraabanii itti fayyadamanii ijoollee kana itti fayyadamanii maal fi shoo faayidaa barbaacha dhufte maal itti fayyadaman gara yaa jamaa nama kunoo ustaaz Farhaan biyya dhufanii arganiiru yoo nuun ustaaz Raayyaa wajjin akkana haasaa jiraanne
dhufanii dafanii kiisii ustaaz Raayyaa seenuudhaaf ka'u bar yoon ustaaz Haydar majlisa gurguddaa namoota gurguddaa wajjin teenyee haasaa jiraanne ani kun paastara guddaadha islaamummaatti dhufe akkanan rakkadhe mataa ooqqachaa mataa gadi buustee ilaal salaatumayyuu gaafa nuun furii sana dhannu salaatti ibboo ijoolleen kun yoo masjida seensisnu masjida gaafa ba'an harka gamanaatiin nama tokko qabatanii harka gamasiitiin nama tokko qabatanii maallaqa gaafachaa deeman wallaahi boquu keenya cabsan ijoolleen kun malee waan fayyadan tokko hin qaban boquu keenya cabsanii bar boquu keenya gadi cabsan akkanatti warri ittiin deemte kun sadan ishee jechuudha. Boquu keenya gadi cabsan nu wajji mul'atanii dhaqanii ustaazota haasofsiisan ustaaz Haydar Khadir pirezidaantii dargaggoo kaawunsilii dargaggoo deemanii hedduu takka rakkisaa turan ustaazota gurguddoo jajjabaa biyya keessaa jechuudha. Haga nama nuffisiisan tokko suuqiirra naanna'u bara akka kadhattu suuqiirra naanna'anii kadhataa turan macruuf haadha beekamaadha kun ni beekna nu kadhattuu turan wallaahi Mustafaa kana hedduu takkan onni irraa jaalladheen isaa fi maabiraatu kana jechuudha. Nama homaa takka nama hin gaafanne nama ol jedhee nama ni ilaalla akka Mustafaa kanaa hin garre. Ijoollee madhalaatu sagaleen kiyyan jiru. Jira amma dhufte. Neetworkiin kun jechuudha.